Hello nageenya irraa jaallu waaqessi yaa baay'atu. Obboleewwan kiyya ani isinii jira akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii baga jiraattan. Jirtu jirra galata waaqayyo. Baga jiraattan isiniin jedha. Akkam jirtu baga arra keessan. Warri addisii taatan maatii nuu ta'a. Warri turtan nu ilaala. Tiyaadee torban tokko darbaatti yaade. Waggaa tokko darbaa ammoo gaaffina keessa jiru sin gaafachuu dhufe. Torban tokko darbaa itti yaade. Dhugaa dubbachuudhaaf halkanillee guyyaallee. Waggaa tokko darbaa ammoo na keessa jira gaaffichi. Iddoon argadhus nan dhabe. Barbaadeen dhabe jechuudha iddoon argadhu. Kanaafuu barbaadee waan dhabeen maalan godhe beektu isinitti hafidadhe. Natti himaa. Inni maal hojirra kadhaa qaba? Natti himaa isiniin jira sin gaafachuun dhufe adaraa. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee natti dhaga'ame. Baay'ee natti dhaga'ame. Baay'ee keessa koo naanna'a. Nama gaafadhu nan dhabe. Iddoon arguus nan dhabe waan barbaade sana. Baay'een barbaadaa bahe. Baay'een barbaadaa bahe eenyuun barbaadaa baate naan jedha nama bade. Dhugaadha nama dhabe. Soban seenaa yookaan isin jedhee haasa'uu miti kan dhufe. Sin gaafachuun dhufe. Sin tarii miidiyaa adda addaa irratti arguu dandeessu. Ani nan dhabe abbaan barbaade sana barbaade. TikTok irras miidiyaa irras dhabeeraan iyyuu. Adaraan haa deebisaa isiniin jedhaa. Innis yookaan immoo ishiinis eenyuun barbaadde naan jettanii mucaa baay'ee jaallattan yookaan baay'ee wajjumaan jaallannu hin beektu. Waaqoo mucaa qoosu sana hin beektu. Waaqoo Getaachoo. Inni ariifatiin ammoo waaqoo numaan taane suutadhaa. Qo'ee isinitti nima maa muddamtu? Eessa dhaqinaan jedhina suutadhaa isinitti nima inni arguun nanne. Waaqoo mucaa qoosu sana mucaa qoosaa jaallatu. Baay'ee mucaa namatti tolu sana hin beektu hundi keessanuu walumaan beekna garuu maal akka haati manaa waaqoo saaroon waan ishiin taate na wallaale. Dhugaa waaqayyo baay'ee na keessa ture wanni kuni nama hin gaafadhu dhabe baay'een eegaa bahee nama hin gaafadhu dhabe isiniin jedha. Nan dhabe waan adda addaa irraas barbaade. Kanaafiyyuu adaraa isiniin jedha saaroon eessa akka ishiin dhatte naaf himaa. Saaroon waaqoo wajjin jirti moo waaqoo irratti yeroo baay'ee inni hin jira. Waaqayyo faa galatu hin jira nan argaa isa. Haa jiraatu ammayyuu isinis argaa jirtu. Qophii ayyaana gadda darbe irratti waan isaan taphatan maal jedhan argaa jirtu waan ta'eef rakkoo hin qabu. Waaqoon jira. Saaroon eessa dhatte? Saaroon eessa dhatte? Tokko lammanni immoo waaqoo irraa wanti qalabatiillee dhabee hin jira jechuudha waaqoo irraa. Har'aas boris bichaa ilaalee isinitti fakkaate irra deddeebi'ee ilaalee dhabe. Irra deddeebi'ee ijoollee kana baay'ee ilaalaa bahe jechuudha. Garuu argachuu hin dandeenye. Ishii dhabee isarraa immoo qalabatiin dhabe. Kanaafiyyuu saaroon haati manaa waaqoo mucaa qoosaa taphataa beekamaa Oromoo sun mucaa Wallaggaa sun. Saaroo waaqoo Getaachoo eessa dhatte haati manaasaa adaraa naaf himaa isiniin jedha. Kan akka naa himtan dhugaa waaqaa barbaadeetan warri beektanillee hin jirti naan jedha anan gammada. Maali beektu? Amma argine maal hundi keessa argaa jirtu ta'e hin beeku waan nan dhabe. Wal fuudhuu isaanii amma argine sanaan booda nan dhabe maal akka ishiin taate hin beeku. Waaqoon hin dhiise haa jedhanii as jirti haa jedhanii achi jirti haa jedhaniis namarraa dhaga'uun dhabe nama natti musnan dhabe jechuudha. Kanaafuu gaaffii bara dhugaa dubbachuudhaaf toon biyya Arabaatiin galina keessa ture. Waggaaf deemaa jechuudha erga nagee arfee gaaffiin kun. Eessa akka ishiin itti ergan barbaadee ishii dhabe nagee turee jira. Kanaafuu adaraa keessan iddoo saaroon jirtu. Waan biraaf osoo hin taane jiraachuudhuma ishiitii gale. Maaliif wal biratti isaan arguu dhabe? Har'a biyya keenya keessatti xiqqoo bokkaan roobii ture kanaaf dabbaran qorra.
maalifa wal biratti isaan arguudhaaf jedheetan malee waan biraa miti yookaan ayyaana irratti wal biratti isaan hin agarree yookaan immoo yeroo kamiyyuu waaqoof saaroon wal biratti arguu hin dandeenye yeroo qoosanis haa ta'u tiktook irratti haa ta'u yeroo taphatanis haa ta'u dhugaan isin jechaa jiraan kanaan qabata godhatteef ta'e naan jechuu utuu hin taane yaada quubna gara naaf barreessaa natti ma bakka ishiin jirtu nan dhabe ayyaana irratti baay'ee neegee dhabe ayyaanota jiran irratti hin jirtu tapha irratti qoosaa namni irratti hin arguu hin jirtu tiktook irratti hin agarre waan baay'ee irraan ishii dhabe jechuudha yoo deesse maal yoo daani amma kana dhokatu anaa galu dide yoo deesse irtillee ta'e natti maa warri beektan tarii warri beektan jiraachuu dandeessuufani tarii immoo rakkuma koo gaafa isinitti ta'e immoo hin barbaaddu sinu maaliif dhugaa dubbachuudhaaf barbaadu qabdu hin barbaaddu situu nu beekaas nu barbaachisaa dubbii jedhamu osoo hin taane nama waan ta'eef barbaaduun dirqamti isinirra jira eessa akka ishiin natti miidiyaadhaan barbaaduu qabdu dhugaadhumadha kun maaliif akkan dhabe naa gaduu didee maaliif ayyaanota irratti ayyaana adda addaa irratti maaliif akkan ishii dhabe faasikaa irratti galeera biyyaan hin agarree masqaleen gaddaa irratti hin agarree maani ayyaanota jijjiiran baay'ee jiranii miti wanna ayyaana tawaadha irratti argaa hin jiru saaroon haadha manaa waaqoo Geetaachoo mucaa bareedduu sana kanaafuu barbaadaatii warri biyya keessaas warri dhaggeeffatan warra ala jirtanis adaraa gaaffii kana naa deebisaa baay'ee gaaffii natti ta'ee jira dhugaa waaqa maal akka ta'e hin beeku maaliif akka ishii barbaadu tureera keessa koona dhufee barbaaduutti yaadaan assaabuutti ergan jedhe amma isinitti fakkaatiin kanaafuu warri immoo akkuma koo ishii dhabdanii jirtan gaaffii isinitti ta'ee jirullee naaf yaada gaarii naa barreessaa anillee dhabeen jira anillee argeen jira iddoo kanallee jirti biyya kanallee yookaan barumsa deemte yoo barumsa deemte qonna toori fuudhinu yeroo barumsa jirtu wajjin haasaa turanii beesa wajjin taphatu tiktook irratti wajjin mul'atu argaa turtan hundi keessanuu yoo barumsa jiraatte illee jechuudha ishi yoo barumsa hin jirtu barumsa xumurteetti mana jirti deessee jirti immoo ta'e waggaamma kana jaama kana dhokachuu qabdi dirqama anu argangala jeemee qaffaadha jaama kana dhokachuu hin qabdu jedhee yaada ishi immoo innoo maaliif ofirraa gate qalabatii maaliifan harka waaqa irraa dhabe ilaalee dhabe sababa biraatiin miti mucaa sunnas hin beeku waan isa anatu isa beekaalee inni hin beeku sababa inni taphatuu fi sababa inni nama keenya ta'e yookaan nama ta'eefan isa iyyaafadhe malee waan biraatiifis miti adaraa gaaffii kana naa deebisaa sinin jedha sinan jaaladha laayikii godhaa sheerii sin rakkisuuni laayikii dhuma naatu qaba warri na jaallattan laakuma bichaa naatu qaba warri jibdan immoo isaarra darbaa warri sin dabbare kanaafuu nageenyi waaqayyo sin haa baay'atu viidiyoo kana immoo man gadhiisa dhugaadha gaaffii sin gaafadhe kana sinirraa argachuu qaba dafe dhugaama waaqaati saganteeffadhe hojii dhadhee kanaan hin dhufne ani gaaffii na keessa jiru sanaan naman gaafadha waan dhabeef sin gaafachuu dhufe kanaaf naa deebisaa siniin jedha itti nagaa hulluu argitu yeroo biraa walitti deebina baay'ee nagaan tura.